jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisee Mangistuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti akka na wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa warroonni maatii chaalaanii kiyya kan taatan viidiyoo kiyya sabiskiraayib laayikii gochuudhaan na cinaa dhaabbachuu keessaniif guddaa galatooma galata qabdan isiniin jechuun barbaada. Warroonni maatii Fayyisee Mangistuu ta'uu barbaadan Fayyisee Mangistuu jettanii gara chaalaanii kiyya yoo dhuftan isin simachuun jaaladha. Egaa viidiyoo kiyya like sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Laayikitti kaffaltiin hin jiru, sabiskiraayibittis kaffaltiin hin jiru, firiidha waan ta'eef subscribe like and na cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe iddoo hadiqaa keessatti ani guyyaa irraa kanan argamu hadiqaa keessatti hadiqaa uuman keessa hadiqaa maskat keessatti. Egaa akkuma beekamu uuman keessa hadiqaa hedduutu jira, iddoo babbareedaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti uuman keessatti kan argamu biyyi Salaalee jedhamu biyya biizitii kan taatedha. Namoonni iddoo adda addaatirraa kan naannoo kanatti tasaafaran jechuudha. Biyya baay'ee qilleensa Itoophiyaadhaan tokko kan ta'e, qilleensa gahaa kan qabdu, akkasumas marga magariisaa fi biqiltoota hedduudhaan kan guutamte uuman keessatti kan argamu Salaalee kan jedhamu baay'ee beekamaadha. Dubaay irraa, Kuweet akkasumas Suud irraa dhufanii yeroo ammaa kanatti kan itti bashannanaa jiran uuman keessatti kan argamu Salaalee iddoo jedhamu ta'uun isaanii beekama. Egaa uuman hadiqota hedduu qaba, wantoota adda addaa of keessaa qaba. Har'a ani kanan argamu hadiqaa uuman keessatti barkaa keessatti osoo hin ta'in maabellaa keessatti. Kana dura viidiyoo tokko hadiqaa keessatti isiniif hojjedheen ture. Hadiqaan sun hadiqaa barkaa jedhama. Hadiqichi har'a mooyitu maabellaa keessatti kan argamu baay'ee kan namatti toludha. Naannoo lagaa irratti kan argamudha. Qilleensi isaa baay'ee mijataa kan ta'edha. Naannoo lagaatti akkasumas biqiltoota hedduu qaba. Qilleensa bareedaa kan qabudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana biyyoota Arabaa keessatti yeroo boqonnaati. Itoophiyaa keessattis akkuma waliigalaatti yeroo boqonnaati. Yeroo kanatti jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti yeroo kanatti jechuudha. Biyyoota uuman keessatti yeroo boqonnaa kanatti namoonni baay'inaan manan ta'anii kun karaa biyya biraatti tasaafaruu jaalatu. Kun immoo jitu asuma keessatti iddoo adda addaatitti dabarsuu barbaadu. Kun akkuma beekamu biyyoota Arabaa keessatti. Kanaaf nuti har'a kan argamnu faamilii keenya wajjin hadiqaa maskat keessatti argamu keessatti hadiqaa baay'ee namatti tolu, qilleensa gaarii kan qabudha. Qilleensi isaa baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana baay'ee ho'a cimaatu jira. Ho'i baay'ee cimaadha. Garuu hadiqaan kun baay'ee bareeda. Ho'a hangas jedhamu qabu. Naannoo lagaatti laga baddaa jira waan ta'eef biqiltuu adda addaa qaba. Kanaaf immoo jitu ho'a hangas maraa miti. Hidhoo ayyuu garuu qilleensa yeroo ammaa kanatti gadi baanii qilleensa akkanaa hin argamu. Naannoo kanatti ani qilleensa mijataa akkanaa kanan arge. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti illee yeroon ammaa gannaa roobaatu jira. Haa ta'u malee akkuma beekamu biyyoota Arabaa keessatti yeroo baay'ee roobni hin jiru. Waggaatti meebii biyya uuman kana keessatti waggaatti yeroo 2, 3, 4 kanan darbu yeroon roobati. Guyyaa waggaa keessatti meebii guyyaa 3 akkasi kan roobu. Inni guyyaa tokkicha awwaara fidee maal fidee rooba baay'ee nama rakkisaadha biyya kanatti kan roobu. Mana keessa bishaan ol gala, mastaawotirra bishaan gadi gala. Dhiifama wajjin uuman kana keessatti yeroo roobaa baay'ee nama rakkisa. Kanaaf har'a hadiqichi keessatti argamnu baay'ee kan namatti toludha. Hadiqaa baay'ee namatti toludha.
qilleensi isaa ho'aa ta'ullee yeroo tokko yeroo gadi ba'anii wantoota adda addaa jijjiirama qilleensaa fudhatan baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf ani mooyyatu mana nani jiru ijoollee waan jiraniif dirqama bakka isaan faana ba'uun dirqama kiyya jechuudha. Namoonni ijoollee mana ijoollee jiran akkasuma haa ta'u malee ani asirratti wanti ajaa'ibadhe maaliif nuti jechuudha Itoophiyaan qilleensa gaarii qilleensa bareedaa qabna. Qilleensa bareedaa san keessaa baanee gaafa qilleensa ho'aa abidda kana keessa dhufnu yeroo qorraasaa sirriitti qorrisaa cabbii kan ta'e qilleensa kana dandeenye keessa jiraachuun keenya cimina keenya argisiisa. Kanaafuu kan akka kiyyaa namoonni akka kiyyaa shakaalee yookiin kaddaamee ta'ee kan hunda danda'ee jiraatu dhugaa baay'een isin ajaa'ibsiifadha. Jabaadhaa har'i boruu muti boruu guyyaa biraati waan ta'eef boruu guyyaa biraa immoo madaamii taanee argamuu dandeenya hin beekamu. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jedha namoota akka kiyyaa kan taatan hunda keessaniifu. Egaa viidiyoo namni har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee waa'ee hadiqaa uuman keessatti argamu uuman keessa maskat keessatti kan argamu irratti kanaaf hadiqaa baay'ee namatti toluudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Lagatti iddoo adda addaatu jira garuu ani viidiyoo muraasa kanan qabadhe malee iddoo baay'eetu jira. Kanaaf firii ta'ee waan jiruuf qoy viidiyoo hojjechuun qabaydhe viidiyoo kana walitti kollatti godhee gama keessanitti dabarsuudhaaf eeyyamame. Kanaafuu isin immoo viidiyoo kana subscribe like gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Isinan jaaladha isinan kabaja nagaan naa tura.